Manni maree dhaabbata mootummoota gamtoomanii horaa kaleessaa taa'een dhimmoota Itoophiyaa irratti murtiilee garaagaraa dabarse. Miseensonni mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma siyaasaa fi haala Itoophiyaa irratti yaada garaagaraa kan dhiyeessan yeroo ta'u, barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees haasaa bal'aa godhan keessatti lolli naannolee Amaaraa fi Afaarii keessatti adeemsifamaa jiru dhaabbatee qaamoleen hundi haal duree tokko malee dhukaasaa dhaabuun gara mariitti akka dhufan yaamicha godhanii jiru. Itoophiyaaf jecha karaa nagaa filachuu qabu mariin siyaasaa hunda hammate ni barbaachisaa jedhan qondaalli UN kun humni alaa biyyattii keessaa bahuu qaba kan jedhan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees torban tokko dura muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmediin waliin dubbachuu fi akkasuma immoo Dr. Dabratsiyooniif xalayaa erguu isaanii yaa'ii kanarratti himanii jiru. Waraanni furmaatan fiduu kan jedhan Guuterees tokkummaan Itoophiyaa rakkoo keessa galee jechuun kan akeekkachiisan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaan Afrikaa fi dhaabbileen biraa waliin ta'uun mariin hunda hammate akka adeemsifamuuf deeggarsa kennuu qabu jedhan. Dabaluunis deeggarsi namoomaa daangaa malee akka dhaqqabuu fi bu'uuraaleen misoomaa akka suphaman hubachiisanii jiru. Haleellaan sabummaa fi ijoollee irratti xiyyeeffate akka dhaabbatu sarbamiinsi mirga namoomaa biyyattii keessatti ta'een cinatti dinagdeen biyyattii ammoo miidhamaa jira jedhan. Baasiin biyyattii yeroo dabalaa jiru kanatti carraan liqii argachuu xiqqaataa jira jechuun hanqina biyyattiin keessa jirtullee kaasanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Taayyee Asqaa Sillaasee mootummaan Itoophiyaa naga buusuuf dhukaasa gartokkee labsuu yaadachiisanii jiru. TPLF garuu akka fudhachuu dide dhaabbata mootummoota gamtoomanitti himanii jiru. Dabaluunis hawaasni idil addunyaa walabummaa Itoophiyaa kabajuun karaa ijaaraa taheen qofaan biyyattii gargaaruu qabu jedhan. TPLF miidhamaa osoo hin taane nageenya fi Itoophiyaa jidduu dhaabbatee jechuunis himatanii jiru. Gama bu'uuraalee misoomaa ilaalchisuun bu'uuraaleen misoomaa kanneen akka ibsaa fi bilbilaa tajaajila kan eegalan yoo nageenyi jiraatee jedhan ambaasaaddarri Itoophiyaa garuu loogiin sabarratti xiyyeeffate Itoophiyaa keessa hin jiru jechuun waakkatanii jiru. Bakka bu'aan Ameerikaa gama isaaniitiin dhukaasni dhaabbate mariin biyyaalessaa akka gaggeeffamuuf yaamicha dhiheessanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa waraana isaa sossoosaa jira jedhan bakka bu'aan Ameerikaa kun TPLF haleellaa naannolee Amaaraa fi Afaaritti waan babal'iseef lammiileen kumni hedduun qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'ullee kaasanii jiru. Loltoonni Eertiraa deebi'anii Itoophiyaa seenuun dubbiidha kan jedhan bakka bu'aan USA walta'iinsi gareelee hidhattoota bakka garaagaraa keessa soso'an waliin uumame waraana babal'isuu mala jechuunis sodaa qaban ibsanii jiru. Sababa lolaatiin haleellaa dhaqqabuun USA'n yaadda'uu kan dubbatan bakka bu'aan Ameerikaa kun hunduu dhukaasa dhaabanii maritti galuu qabu jechuudhaan hubachiisanii jiru. Loltoonni Eertiraa ammoo haal duree tokko malee Tigraay gadhiisanii akka ba'an cimsanii gaafatan. Lola Itoophiyaa keessatti adeemaa jiruunis Eertiraan qooda olaanaa qabdii jedhan bakka bu'aan Ameerikaa kun waliigaltee dhukaasa dhaabuuf godhamutti danqaa taate jechuunis himanii jiru. Sarbamiinsa mirga namummaa raawwatameef qoqqobbii jeneraal Filiippoos irra kaayame kan yaadachiisan bakka bu'aan Ameerikaa osoo ammas tarkaanfiin biraan fudhatamin Eertiraan loltoota ishii Itoophiyaa keessaa baasuu qabdi jechuun cimsanii akeekkachiisan. Indiyaan ammoo waraanni naannolee ollatti babal'ate lammiilee nagaa miidhaa jira jette. Ji'a waxabajjii keessa mootummaan Itoophiyaa dhukaasa gartokkee fudhatteen dhiheessiin namoomaa akka fooyya'u goote garuu kaan hin fudhanne jechuun deeggarsa Itoophiyaaf qabdu ammas ibsite. Indiyaan mootummaan Itoophiyaa ammoo nageenyi akka jiraatuu fi marii araaraa akka geggeessuu qabu gaafatte. Yaa'ii mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanarratti yaada kan dhiheessan bakka bu'aan Keeniyaa ammoo yaada biyya isaanii dabalatee Nijeer, Sevenistaan, Gireen, Daanisii fi qaamoleen hundi lammiilee nagaa keessumaa dubartoota irratti miidhaa ga'u akka dhaabsisan gargaarsi namoomaa akka isaan ga'uu fi dhukaasni dhaabbatee waliigalteef daandiin akka saaqamu gaafatte. Keeniyaan kana malees loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa akka bayanii fi qoqqobbii diinagdee Itoophiyaa miidhuu danda'u biyyoonni akka labsine gaafatte. Keeniyaan dhumarrattis gamtaan Afrikaa nagaya buusuuf waan irraa eegamu maraa akka godhu gaafatte. Chaayinaan ammoo tasgabbiin Itoophiyaa keessa akka jiraatuu fi sabootni adda addaa nagayaan waliin akka jiraatan godhuun biyyattii bira dabree baha Afrikaaf barbaachisaadha jette. Qaamoleen hundi ammoo rakkoo jiru marii siyaasaan ni furu jennee abdanna jette. Rakkoo kana furuuf tarkaanfilee fudhataman kan deeggartu ta'us ibsite. Raashiyaan gargaarsi namoomaa naannoo Tigraay fi kanneen biraafis akka godhamuu qabu dubbatan bakka bu'aan Chaayinaa kun dhaabbileen gargaarsa laatan heera Itoophiyaa fi kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka
kabajanillee gaafatte Chaayinaan rakkoon Afrikaanotaan haa furamu maqaa gargaarsan jidduu galtummaan haa dhaabbatu hawaasni idil addunyaa ammoo araara biyyattii akka deeggaru gaafatte. Kana malees qoqqobbiin Itoophiyaa irra kaa'ame seera idil addunyaa kan faallessee fi rakkoo kana furuurra daranni hammeessaa jechuun dubbatan bakka bu'aan Chaayinaa. Raashiyaan ammoo rakkoo namoomaa kaaba Itoophiyaa jiru dhimma siyaasaarraa adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha jette. Daandiin Samaratti ijaarame tajaajila barbaachisu ni kenna jennee abdanna jetti. Bakka bu'aan Raashiyaa kun gargaarsi namoomaa Tigraayitti loogiin jiraatuu hin qabu kan jedhan yeroo ta'u naannolee akka Oromiyaa, Sumaalee fi Amaaraafis laatamuu qaba jechuun mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti himan. Gargaarsi alaa karaa heera Itoophiyaa fi walabummaa siyaasaa eegen qoodamuu qabaa jedhan. Mariin siyaasaa hunda hirmaachise akka geggeeffamu yaada kan dhiheessan bakka bu'aan Moskoo kun mariin kunis durummaa lammiilee Itoophiyaatiin geggeeffamuu qaba ejjennoo qabu ibsan. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa biyyattii tokkummaan gara nagaatti fiduuf dandeettii qaba jechuun haala mootummaan keessa jiruun ala ol kaasanii dubbatan. Qoqqobbii Itoophiyaa irra kaa'ame akkuma Chaayinaan balaaleffanna kan jedhan bakka bu'aan Raashiyaa kun manni maree nageenyaa gorsa hordofuu qaba jechuun cimsanii gaafatan. Humnoonni adda bilisa baasa uummata Tigraay naannoo Amaaraa godina Gondar kibbaa yeroo to'atanitti ajjeechaa saamichaaf bu'uuraalee misoomaa mancaasan jechuun qondaalli waajjira biltsiginnaa naannoo Amaaraa himatan. Akka obbo Yirgaa Siisaay jedhanitti finciltoonni naannolee akka Gaayinti, Nifaas Mawcaa, Gibgibi, Saalee, Gunaa fi Bagmidir yeroo to'atanitti miidhaalee kana geessisan jechuun himatanii jiru. Hospitaalota, buufata teknikaa fi ogummaa, buufata humnaa xixiqqaa ibsaa, bu'uuraalee misoomaa akkasuma qabeenya namoota dhuunfaa saaman jechuun himatanii jiru. Faallaa kana ammoo addi bilisa baasaa uummata Tigraay dhalattoonni Tigraay naannoo Amaaraa keessatti argaman ajjeefamaa jiru. Qabeenyi isaanis jalaa saamamaa fi jumlaanis hidhatti guuramaa jechuun himatee jira. Duulli sabummaan dhalattoota Tigraay irratti yakka hojjetu kun Finfinnee keessattis ni cimaa jedha addi bilisa baasaa uummata Tigraay. Gama biraatiin lolli cimaan guyyoota afran dabran kana naannoo Dabra Zabiit jedhamtutti adeemsifamaa ture. Wal waraansi humnoota TPLF fi humna raayyaa ittisa biyyaa naannoleen deeggaraman jidduutti adeemsifame kun meeshaalee gurguddoonis kan deeggaramee jedhame. Akka mootummaan naannoo Amaaraa himatutti ammoo magaalaa Nifaas Mawcaatti baankiin daldalaa Itoophiyaa damee Fetawuraarii Gabriyyee jedhamu saamamee jira. Hojii gaggeessan damee baankichaa obbo Alamnee Siyyuum maallaqni miliyoonni 20tti tilmaamuu saamamuu fi kaanis manca'uu himanii jiru. Wal waraansa naannoo Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiruun lammiileen 500,000 qeef qabeenya isaanirraa buqqa'uu kan gabaase ammoo waajjira ministeera muummeeti. Haleellaa dirree xiyyaara Kaabul irratti fudhatame loltoota USA 13 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 90 ajjeefaman. Haleellaa kanaan namoonni biraa 150 madaanii jiru jedhame. Akka Taalibaan jedhutti ammoo namoota ajjeefaman keessatti miseensonni isaa 28 ni argamu. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ammoo haleellaan jabaatus lammiilee keenya achi baasuu itti fufnaa jedhan. Baayiden ergama kana xumuruu qabna ni xumurras jechuun dhaadatanii jiru. Gochi shororkeessummaa hamileenuun buusuu kan jedhan Pirezidaantii Baayiden warreen yakka kana raawwatan adamsinee gatii laannaf jechuunis akeekkachiisanii jiru. Dubbii himaan garee Taalibaan Zahibullaa Mujaahidiin ammoo haleellaa kana cimsanii balaaleffatan. Haleellaan lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafate kun naannawa waraanni Ameerikaa eeguuf dirqama qabutti raawwate jechuun himatanii jiru. Erga Taalibaan Afgaan qabate lammiileen 100,000 fi 40,000 achi akka baafaman gabaafamee jira. Isaan keessaa ammoo 66 lammiilee USA yeroo ta'an 37 ammoo lammiilee Afgaanii fi kanneen USA waliin hojjetaa turanii jedhame. Ammas taanaan loltoonni USA 5,800 fi kan UK 1,000 lammiilee 1,000 gara dirree xayyaaratti fuuladeeffatan achi baasuuf dirree xiyyaaraa Kaabul keessatti argamu. Akka gabaasaa maddeenitti haleellaa Kamisa kaleessaa fudhatame keessaa tokko seensaa Abbaay yookaan Abbaay Geet jedhamu bakka loltoonni USA fi Biriteen lammiilee baasuuf haala mijeessanitti ture. Inni lammaffaan ammoo hoteela qondaaltonni Biriteen qubatanii lammiilee Afgaanistaan gara biyya isaanii geessuudhaaf haala mijeessanitti ture. Ameerikaa fi UK'n ammas gareen ISIS jedhamu haleellaa biraa raawwatuu malu sodaa jedhu ibsaa jiru. Haleellaa Kamisa kaleessaa fudhatameef lubbuu namoota 90 galaafate kanaaf ISIS jedhamu gaafatama fudhatee jira.
Yeroo lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiran kanatti mootummaan Itoophiyaa qoonsilaa Jiddaa cufuu fi je'ame. Hojjettoonni qoonsila Jiddaa maatii fi meeshaa isaanii raratanii gara biyyatti akka galan ajajamanii jiru je'ame. Murtiin dabre kun yeroo Jidda keessatti lammiileen Itoophiyaa kumni hedduu ta'an hidhaa keessatti giddirfamaa jiranitti. Erga murtiin kun ragga'ee qoonsilli Jiddaa yoo cufame tajaajilli lammiilee seeran achi jiraatan argatan ni danqama sodaan jedhu uumee jira. Imbaasiin Itoophiyaa Riyaaditti argamu hojiirra jiraatus garuu lammiilee hidhaa keessatti argaman yeroo dheeraaf rakkataa jiran gargaaruu irratti harkifannaa fi loogii qaba jechuun qeeqamaa ture. Kana malees hidhaa baasanii nama galchuuf maallaqa nama gaafatu jedhu lammiileen Oromoo Saudi Arabiyaa jiraatan. Lammiilee iqaaman jalaa dhumatee fi kanneen iqaamaa qaban hidhamanii jiran osoo hidhaa keessaan baasin cufamuun qoonsilaa rakkoo cimaa nu saaxila jechuudhaan lammiileen Itoophiyaa Jiddaa himataa jiru.